jira. Garuu har'a gaafa namni tokko orrendi jireenya isaa keessatti asistee nama kophaa isaatti nama tokko hin barbaachisa. Yaale ani immoo mircaa kiyya nama sana eenyu yoo jette waada godhadheera. So qabeenya kiyya waan ta'eef sa'aatiin barbaade poosatu sa'aatiin barbaade wajjinaa isa'u sa'aan barbaade dawwaluuf maftii godha. So amma sa'a kana keessa kaan keessa darbanii istaayilii rifeensa keetitu irraa dubbachaa turan argartee yoo turte viidiyoo wayii. Mucoo wayii waada rifeensa kee akkas godhi. Namni si jaalatu si maddii sun akkana hidhee sitti nimu amma dirrasii jedhamutti. Dhaggeeffadhaa gaa'is waadaan istaayilii mataa isaatiin jiraata. Ani sila narra isa jaaladheef maaninatii kaleessa sana gatteet akka biftuun ta'e siin jette taatan jedhu nani. Maaf waadaan isuma kaleessa sana akkuma kaleessas kan akkanuma qonjiyyee ture. Ammas sanuma borus akkuma kanatti itti fufu malee ani waadaadhaaf istaayilii uffata isaatii fi dibannaa isaa hin baasuuf. Kana siniin jechuun immoo dhugaadha qabeenya kiyya tanaan gadi baafadhee innis immoo anummaa sanatti hin affara taanaan kan osuma jira. Ayyee galatoomii biiftuu koo ani yeroo baay'ee illee komentii ilaalee yookaan namoonni viidiyoo hojjetan ilaalee guyyaa tokko waan ta'e dubbadhee hin beeku. Maaliif uummata kanarraa nama na jaallatu malee nama na jibbu argee hin beeku. Cubbuudha. Garuu viidiyoo kanarratti suura kana argitee naanuma miti. Eeppii godhadheeraa gilaasii godhadhee rifeensa koo akkasitti qabsifadhe. Yaa baay'ee hin jaalladha. Giin suura kanarraa dubbatame waadaa maftii keedha. Anka nama tokko sitti immoo istaayilii barbaadde istaayilii waan aadaa ani amma dhaggeeffadhu. Waan barbaadin haasaa waan aadaa saba kiyyaa tuquu fi waan amantaa namaa tuqu hin hojjedhu. Wantoota kana lamaan irraa baay'ee nuuf eeggadha. Assanarraa naqee garuu kan barbaade ta'een viidiyoo hojjedha. Siyalee kana jechuun nama hin tuffannu baay'ee waadaa ani waadaa maalaa akka isa jaaladhu kan nu godhe keessaa tokko sanitti immoo amala isaa geetan sanarraa naqee immoo kabaja inni namaa qabu. Kabaja inni namaa qabu ana daa'ima tanaa miti jaartinuu akka faqqartu taasisa dhugaa dubbannaa ta'e maaliif kabajaa guddaa namaa qaba. So sanarra dhaabbadhee isinii gala miti akkasitti yeroo bakka maal siniin jedhu amma sa'a kana keessa batanii istaayilii jireenya isaa ani waadaa amma kana asitti isin faanaa isaa miti asirraa baanee irribni na qabuu dilloo nan dawwalaa. Turrin akkas godhu akkas saraasuun afaan kaayaasaa. Maaf nama ammaraa cikoo ta'e tokko waan barbaade gochuu nan danda'a. Gini istaayilii rifeensi keetii akkanaa mataa kee kanatti as akka mataa kee akkana godhe hin jedhu. So sinis yoo dandeechan nama mircaa keessan godhattan tokko namni biraa akka irraa dubbatu sin barbaadanii hin barbaachisu garuu immoo nuyi waan miidiyaa kana fuuldura uummata kana fuuldura jirruufu wanni ta'u hundumtuu nuuf addisii miti. Innis beeka anis beeka waan ta'eefu waan addisii waan hin jirreef nuyi amma kana mara nuna dannaqu hin gorramu. Maaf keenya guddinni oli malee gadi ta'us hin qabu. Ayyee galatoomii biiftuu ani dhuguma dubbachuu faamilii yeroo baay'ee tokko kana tol yookaan uffata miidhaguu yookaan waan ta'e jira miti waan ta'e iyyaan namni laalee hawwu tokkoon godhan yeroo faamilii dhugaa dubbachuuf amma fakkeenyaaf suurri kun jechuudhaan. Ani dhugaa dubbachuudhaan yoo ta'e waadaa ganama maalas hin jedhe mana sirii kee baafadhu akka viidiyoo hojjettu sin jedhe miti. Dhugaa dubbannoo ta'e mana sirii waadaan godhatu kun kan malkiitti miti kan bareedina ittiin ibsan odoo hin ta'in ija dhukkubaa so mana sirii ijaaf ajajameedha. Gini ani sanumoo siqiqii arraba namaaf jecha namaa ምናምን isaa hin barbaanneef mana sirii kee lafa godhe viidiyoo hojjedhu jedhee geetan. Ani garuu amma fakkeenyaaf ibni kun nutti balaqqeessaa jira miti. Ikku godhadhu gini gisee laafii sanaaf yeroo hunda nama kamiifuu gaarii miti beekta miti.
So wanta jiramti bashannana bareedaaf gilaasii godhattee ittiin hojjettu yookaan namni uummata yoo itti yaada sii galee na ela nama hundarratti akkasitti dubbatu. Nama hunda miti baasee namoonni irra caalaan isaanii irra caalaan keessan nu jaalattu nu kabajuu bakka guddaa nu qabdu. Amma immoo namni yaada gaarii qabaatu namni yaada hamaa qabaachuus ni danda'a waan ta'eef rakkoon qabu. Akkasii siniin jedha. Rakkoon qabu yaa namni waan argachuu hin dandeenye akkasuma jedheet irraa dubbata. Nama argachuu danda'u tokko garuu boru maybe mucaa kan arguu nan danda'a yookaan argachuu nan danda'a jedheetu garaa isaa nyaata. Waan argachuu hin dandeenye mi'a argachuu hin dandeenye tokko garuu kan barbaadechuu dandeessa waan ta'eef no problem. Yaa lubbuu mataan kee kun kiyya kana caalee bara. Rifeensa koorratti dubbata miti. Dhageessitti nama kiyya caalee mamma ta'ee kiyya gabaabdudha. Baay'ee bareeda. Gabaabsi. Maaliif? Kiyya gabaabadha. Kan kee gabaabaa waan ta'eef rifeensa koo gabaabsaan? Kuasini laxafaa family. Koi komentiin barreessi koi komentii haa godhanii uummanni. Family kana suurri kun maal rakkoo qaba? Mee maal ta'e suurri? Kanarraa kan dubbatan. Bareeda warri jettan lakkoofsa tokko tokko. Iddoo kamsaatu waan nama dabbaru yookaan waan nama gaddisiisu yookaan waan miira namaa tokko godhe iddoo kun istii family. Dhuguma jedha. Akkas jettaati ka'e bakka kaasi suuricha. Jala tuh malu gawa. Ani kanarra laaltee yoo jaalatte shamarran tokko suura kana laaltee yoo jaalatte maal gochuun danda'a isaatii kana. Nama tokko furmaata kennuu hin danda'a isaatii kanatti nama. Namni tokko kana laalee miira isaatti kennuu danda'a yookiin waan ta'e keessa galuu danda'a. Garuu furmaata kennuu hin danda'a isaatii kanatti. Nama meeqa furmaata kennuu danda'a isaatii kanatti hundee? Waajjirti. Oo. Bareeda barsiisana. Kanaaf filaati. Amma lubbuu dhageessitti nama hin baree amma dhagee namni baay'een amma famasi barbaadanii famasi wajjiniin lubbii yoo dhiyee bareedde ani janatu takka amma waada famasiin turre kana dura ani waaduma famasiin turre kana famasiifadhe. Kaza booda famasiifannaan immoo qabeenyu magayya kanarratti kiyyadhanii gaanja garajaa kaasan yaa Oromoo irraa gannaawaa inni maallaa mudi nama dabbaru kun an qabeenyi anaa fi booniin immoo dhugaa rabbii amma booniin sabbabanaa keessan ofumaa fudhattee fiddee dhuftee famasiifannaan jalaseessaa duraanii suura sii gadi baaste. Ani immoo lubbuu Amni warroonni gastii ergattan nu gashuu diddan jettan biiftuu faana waan kanarraa dubbannanneeti waan ta'eef ittiin qabaminaashii yeroo biraa siin hin galchine hin taphanna waan ta'eef waan kanarraa dubbachuuf malee waan biraa miti yookiin immoo siin tuffachuu yookaan nuti siin kabajuu dadhabne.